Hawaasni bulchiinsa magaalaa Moojoo Oromoota buqqaan simachuuf haalduree barbaachisu xumuraa jira jedhame. Magaalichatti abbootii warraa 1,000 oliif mana jireenyaa ijaaramaa jira. Charinnat Mabraatu. Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaan dhaabbiin hundeessuuf magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti manni jireenyaa ijaaramaa jira. Bulchiinsa magaalaa Moojoottis hirmaannaa hawaasaa dureeyyii biyya keessaa fi alaa akkasumas abbootii amantaatiin iddoowwan 4tti manneen jireenyaa abbootii warraa 1,000 ol ta'aniif ijaaramaa jira. Qaamoleen hawaasaa kunneenis lammiilee Oromoo kanneen simachuuf mana jireenyaa ijaaraa fi jiraachuu dubbatu. Uummata keenya indee garra jennee amma qabu kan qabu qarshii kan dhabe humnaan hojjechuu mana ijaaruu jirra kun mana ቆጴስነር እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተጎዳው ወገን መርዳት የተለመደ ስለሆነ አከለም ኢትዮጵያ ከሚቱ ነመረከተን ገርጋሩን ከንበረመ ኑትስ ወልዳን አክሲዮን ወርሻው ጩ ኢትዮ ጃፓን ለሚሌ ከን እንደገሩፍ ባሲ ኬኛም በከኑ ፈየመ ከነረት መነን ጅሬኛ አቦቲ ወራ ሶዶሚ ለማፍተው ኢጃራ ጅር ገረፉል ራትስ ደገርስ ቁንጭ ሜትፉ ከመንታ ከናት መስጊዶን ጅሩ ሁንዲ ከይድ አበቴ ዋን ጅሩ ራንም ሁንዲ ዋን ቀቦራ ወሊባሴት manneen lama ijaaramu jiran mantanatti fuulduras kabaaso ijaaruudhaaf qophii qabna. Buqqaatonni gara magaalattii dhufanis hanga of danda'anii dhaabbatanitti deeggarsa barbaachisu hunda gochuufiif qophii ta'uu qaamoleen hawaasaa magaalattii dubbataniiru. Our factory is here and we are a member of this community. Magaalaa kana keessa warshaa qabna nuti qaama hawaasa kanaati kanaaf hawaasa kana bira dhaabbachuu qabna jennee manoota 20 baasii keenyaan ijaaraa fi jirra yeroo gara magaalaa kanaa dhufanis akkaataa warshaa keenya keessatti carraa hojii argataniif mijeessaa jirra. As small as possible we're going to supply their workplace to them. Matuma wajjin kaane akkuma waanuma qabduun akka ogeessummaa keetti akka waan qabduun hundumaan hojjetaa jirra. በከተማው ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይ ሰብስበን manneen amantaa magaalichaa keessa jiran hunda qindeessuun mana jireenyaa ijaaraa fi jirra. Gara fuula duraattis hordoftoota amantichaa qindeessuun deeggarsa keenya itti fufna. Kantiibaan magaalaa Moojoo Aadde Elfinesh Beechaa magaalichatti lafa sababoota garaa garaatiin osoo hin misoominaafun gara kaazinaa lafaatti deebi'ee irratti manneen kunneen hojjetamaa jiraachuu himan. Magaalaa keessatti lafa sababa adda addaan odoo misoomin taa'ee jiru irratti xiyyeeffannee lafa qopheessine kana gochuu keenyaan immoo saayitiiwwan kunniin bu'uura misoomaa akka bishaan akka ibsaa kana bifa haaraatiin diriirsuu keessaa kan dura diriiree waan jiruuf kanaaf mijataa akka ta'an irratti xiyyeeffannee lafa qopheessutti kan seenne ta'uu isaati. Aadde Elfinesh akka jedhanitti tajaajila ibsaa manneen abbaa warraa 1,000 ol ta'an kanaaf waliin ga'uuf humna bulchiinsa magaalichaatii ol waan ta'eef deeggarsi mootummaa naannoo fi tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa barbaachisaa ta'uu himan. Bifa haaraatiin ibsaa galchuudhaaf rakkachuu baannus manna tokkoon mana kanaatitti galchuudhaaf humna magaalaatii oli waan jedhu yaaddoo qabna. Kanas qaama ilaallatu waliin mootummaa naannootis haa ta'u humna ibsaa waliin qindoominaan yoo hojjenne malee isa kana bulchiinsi magaalaa adda isaatiitti waan fiixaan bahuu danda'u miti jechuudha. Oromoota magaalaa Moojoo qubataniif carraan hojii adda addaa ni uumamaafis jedhaniiru.